لك الترك ما لك كنا شنتيتي وزنقولك وجينا أنتين وجي أبروفا وجي أمنا كنا كان وجدت أجرت دائم كان بك أباني جرا بك دائم ناك أباني كان جيفته وجي لفاتي كاسي كان وجدت ما لك كان تربيني ترك ما لك كان ترك من كان بيتي راني من كان بيتي إنجاري ما أوفيت إنجاري أتشيمبودا من كان إنغرغرته بجاجل إنغرغره نيروبي كينيا وصلان دي بكدن ماتوري بيتاتي أمان كنا bakka gartee caatiitti gurguranii fuula akkasii dukka wayii banate akkasiin ammaan kana Naayiroobii keessa jira jechuudha. Aan ammoo maallaqa dhabee dhiirsaayina wajjin hin teeffanne agartee lafa nama keessatti iraarame ilmaan kiyyallee asii gad dhuftee wazzunguun fayyaa dhabee pireesha cufayyuu fuudhee gaggabee waan sun irra rifadhee mucaa hangizee majammaran maallaqa kan itti ergu maallaqi sheexana si jijjiiruu danda'a. أنا أكسي أمانوف ماني ناكتاري أتنيتي كهالالتي نيكا وجر أبنا أكمين نشكتا أن قرآن ويسفت قرآن سيك أبتانا نده جارسو موزي آسان ندانيني بورانا نايروبي هجرا جارس شيكي سنقباتي تيفتي قرآن ويسفتي أنسين كادو سيمور مدوده ويسفتي قرآن ربنا كبتيتو أكسيني مالكية تربيني ترجع جبتين غرغراتي بجاجي غرغراتي أتشيمبود نايروبي قدوفي أمان تن نايروبي كيسا فرصروغا ماتوري بيتاتي بكتاتي تغرغران كان بناتي بكسون بانجي وان قرصوكو جرا كامولي فينم غدو بانجي كانا نايروبي مويل رفوري نايروبي غرغران بانجي انتوكو جرا قرصا مولي فينم توچو بانجي تشيكونيني بيودي مويل رفوري نايروبي غرغرا ماتوري بيتاتي أمان تن نايروبي كيجرا أنا نكست رارمي إلمانك يلا لينغت ديكم موتهم نرام فراتني إن تلتوكني ياسين واي بيا فرنجي كنا كوي ياسين ولا بيا فرنجي ياسين أولناسيني نجار تبيا فرنجي في ظلمي قلتني جبت وانتف ياسين كي يكتو كستي سيني سوري كتو سيني أيه دبت سبحان الله دبت ياسين يقول كذا دبت أني نبي كن تيرسي كهالاتي أكام بوي فريندي كيانتي كرتاسي غايل كينالله إساني فرقودنتا متان كوليجيا كسمالك إن نرنياتي نبقتين دوبا أني الرب ديفما خلاص ديفما سيوبا نرى بلتيكو ديفما أما غافي وري سيغافة نوف ديبي كنيتا جدا أمي بوبي في أسكينغو مواجهتو غادي بوتاني ديبتو بيا فرنجون جران مالك دمّا جرا كنا جرون تكون اتنا سو ياسين اتنا تنبت يا اوكي السلام عليكم لين أورميا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله دبين أمريكا اللي سبرة جيت رب النقابة أمريكا ده بكتة ترى دبين أمريكا كان كابتو أنا جول مسكين أرك أبا بي كان بيكو إجول أرك أبا بيكان اجي قد في غن فور دي مجرا مالك نرنياتي مالكي نيروبي كيتاي فرسون دوغي بشناني بناتياني اكاسيتي جول دايم سمال دايم اجول يتيما كاباي قبل كابان جلدوي اجي ابان المان سنيدوي اسو نيروبي كيسا ولا برن هذا نايتي اوروس تفني والفونه اجول يتيما دبي لم قبا كايسا دايم توكو اغرتي وليني ديكم متان نانتيني mootummaan lendiqqumi ijoolleen irra hin guurratini pireesha fuudhee ani rakkoo adda kee jira kanaaf oromooti. Irraa fitaa ka'aatii gurra qalbiitiin sana booddee ittiin haasa'aatii akkamitti akka gargaaruu dandeessan yookaan ammoo wanni kun akkana jettanii dubbattu kanaaf irraa fitaa hundi keessan iyyuu beekaan isin galchi. Baay'ee xumuradhu kana booddee gabaabsiti. Waan jarri si gaafatanu deebisiif intal oromoo ta'e akkatti dubbataatutti inshaallah intal oromoo tumattaani banii aadamiin taanaa afaan oromoo dubbannaan. Mooyele dhaladhee mooyele guddadhee namni rakkoo qabatuma afaan oromoo beekta taanan kanas hin furamaa rabbii gaditti inshaallah dubbadhu. Yaasiin mutichi asa in asa asawa yasin asawa dageenye asini kana dageenilleen asa nami dageenye jali sanii qabu danda waan duraan dursi mucaan kun na godhe jalqabe isanii fixee jaarsasiiti akkasiin dubbatutti ayaanu maree yurteetti jaarsasiiti dubartoonni keessattuu
Yaasin illee nama dubartiidhaaf falmu wallahi akka gaariitti. Kanaaf ittiin sa'a falmataan illee akkasuma eessa yoo jiraate waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Falmataan illee akkasuma eessa yoo jiraate nama tokkummaa dubartii danda'u miti. Dhugaa yoo ta'e Ameerikaa yoo jiraate irraa dubbatama. Biyyataan jiraata obboleettii yaate. Ani ana Australia Melbourne jiraadha ijoollee xixiqqoo harka abaa. Ameerikaa fi Austraaliyaa biitii cuftuun heera mataa isaa qaba nama Austraaliyaa ol naqeefi. Na duuba seente si duraan jira Yaasiin jira akkasumatti hacarraa walii kenninu laale warra biyya sanii osoo hin taane rakkoon nama rakkoo tana qabuutiitu biyya san jira malee abbaan yakkamaan jechuudha. Biyya isaa biyyatti dhalatee fi biyyaa fi biyya isaarra jira qubanaa qabaadha haasa'u mucattiirra akkana qubanaa qabaadha. Abbaa yakkamaani Nairobi. Haala ati fixatte Roosi sirrittiin si dhagee. Kana wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Maali inni guddaan amma furmaanni obboleettii teenya akkamitti akka argamu Yaasiin na dhageessaame? Si dhagaa jira. Okay, bareeda. Amma waan tokkootu asitti nama dhiba. Dhugaadha ilmaan nuti muslimni gartee abbaa fedhees jaalachuu abbaa fedhees fuunee heerumu waanuma jiru tahee garuu gaa'ila fuudhaa fi heerumaa kana keessatti isiinis abbaa qabdi inninis abbaa qaba akkasumatti maatii qaba. Furmaanni kun gartee gama siyyoo dhufe malee amma Keeniyatti nama rakkoo isiirra uume abbaa manaasii kan ilmoo waliin qabdu jechuudha. Rakkoo gama gartee dinagdeetiin irra fidee isii dhiisee gaa'ila biraatiif qophaa'aa jiru kana bifa kamiini waan barbaachisu injifannoo cululuqaan sun godhamee wanni kun irraa deebisuun dandahamaa waan jiruudha. Furmaanni guddaani kana nama gartee biitti sun biyya akkuma beeynutti biyya baqaati ilmaan Oromoo achi jiraniis kana ID qabaniif hin qabnees jirani garuu waan kana karaa nagayaatiin fixuudhaaf gaafa isaa wal fuudhan sun jechuudha. Mubeen jidduun jiru khabiraa jidduun jiru obboleettiin teenya rakkoo qabdi taanaan cinaa dhaabbatuun dirqama keenya haala bifa dippiloomaasiitiin gartee laallee waan kana fixuutu barbaachisa. Bifti dippiloomaasii tabarbaachiftu sun tami yoo kanaan jettan taate gaafa isaan gartee gaa'ilaaf walit dhufanii wal jaalatanii wal fuudhan sun nama saatu jira. Nama saa kana ani hin beeku ati hin beektu addeen as keessa jirtu hin beeku obboleessi as keessa jiru hin beeku obboleeyyan kiyya jechuun dinuu jechuudha. Namni beeku kima gartee kallattiidhaan akka jaarsummaatti ilmi keessan akkana na godhee jee namni itti dhaquu danda'u isii fi maatii ishii qofa. Maaliif gaafa nama tokko jaalatamtee fuudhamtee gaafa darbamte maatii isiitiif deebiti. Kanaaf dhimmasii namni laaluu danda'u maatii isiiti. Maatiin si erga dhiifamnaa godhi nam fita sorry nin fita dhaabbadhu akkasii jechuudha. Amma okay, carraa fi dura si buusu. Rakkinni qabeenyaa fi isa Yaasiin dhaabbadhu gosa bilisni deema. Mataan kan keetuu dhaabbadhu. Dalagaa fi gaboo deema Yaasiin dhiifama please. Akkasumas itti ol bahe bikka ilmoo narraa fuudhuu gahanii mangistiin jette sanitti biyya jirru kanatti yoo rakkina gargaarsaatiif karaa ilmootiif wantiidha mootummaan isatti akkatti nama gargaartu ni qabdi anka jaarsaatiif isii fi qabeenya jidduu seeruun fadhu waan akkasii san informationa bikka jirtu biyya alaa jiraatte gaafadhu nama odoo ilmoon teessirraa fudhamne akka taagitti gargaarsa harkattu. Mootummaan bikka cufattu attiin gargaarsa karaa saniin siif godha. Odoo ilmoon teessirraa harka mangistii seentee booda ilmoon fudhamtee sirraa deebisuun rakkina irra hin dhufnetti. Biyya kanatti akka ilmoon si harkaa fudhamnaan siif deebisuun akka jabaate hin beeyna. Shakkii sanirratti waan dandeessuun ilmaan keessarra jabaadhu nama aalii keessa jirtu ollaa keessa jirtu koominitii keessa jirtutti gargaarsa gaafadhu isaarraa gargaarsa harkanne karaa mootummaatiin gargaarsa harkattu gaafadhu bareeduutiya. Rabbi si haa gargaaru. Assalaamu alaikum yeroo tokko naaf kenna Najju. Austraaliyaa dubbadhu. Akkam? Nageette? Siin beekna. Ana Shamsiyaadha.
هاي شمسية سيبي ابو رشيد ويلكم ما سيبوش ما سرفتني ابو رشيد اللي قلتي ابو رشيد قلتي به مبارك لما تكون نانغا اي نجو يا دبتو إندو بدا شمسية يا والله أكمل أي رجلا لفكنا تنم ما بالبلك يا سيهني بالبلك يا سيهني قافا ولا قرسان فاميلي أبو سبوتي أبو نبيتي كنا كنا مالك نرجع هذا جيب بيتو كتمويل بتدي كنا أربعة قبات وسين كتولا فوسين كتولا نبي يتفرط ولي يقول ده شمسية نفسي أقصد أني وسين كتولا يترجع جيب بيتي سنة لا لين أو وسين كتولا جيب بيتي سنة دو إني نقول نالالو وسين كتولا خرا ديمنا وسين كتولا دودوب جيب بيتي سنقرقرته bajaji ammoo yalkeessa biteef sun mizima gurgurate namichi sunini matoorii bitatee Naayiroobii keessa maantan gara Waslaandi sun keessa bakki caatii banate bangi mooyalee gaffidee Naayiroobii irra taa'ee gurgurachuu jira. Aan akkasii taa'ee iraaramuu jira. Sitti zeenii naju laali naju waan tokko naafi naju laal social media irra jirtaati social media irra jirta laali sagalee kee diqqeeffan naju ummatii kun sin beeku ansi beekan naju Australia bareeduti eegi aborashii nibeekani hold on akkasi no hold on aborashii no ofisii waliin guddanne ol aborashii intala kana anaafsini ol lamani hin akkasii ol bira mooyaletti gumata bareeduti first before anything bareeduti lubbuun tee wahalli raqaali takka okay she's getting into a depression near Kitani because of the problem so this is where you need to start bareedutia lubunte wahaler qali malaka fudate isa sirade merra lubutana debisu akan dandenye beqi dura if jaladu malakati fida ilma bareda malakani arkanne خنمني مليونير تريليوني إن قبل ربين سي بشر يا خنا لمين جبيفر before you think about anybody or any money okay secondly ilman ke khana bakan gachu daf mentally fatahu sirajr ugada nema arsa ko ni hojjatan akmal ana ars wallahi akmal ugahi dalagade uteeli nama dalagade wallahi lafay akkasitti tergeed anin daa'im ki yow fulay ilmaan nama qabaniif maallaq kaffale daa'im isa kaarmana uduu dirna makkennisiise abbamin kiyyaati jedhe akkasiin amane quraa weessefatena qabe quraan humsuni fedhe quraan ittamane akkasiin maallaqan torbaanini minnaabiti jedhe akkasiin terge minnaabiti ati nama jabaadha dhage ati nama jaba inni nama darre atarka wa eggatu akkasilaali namu masigadiitu waan khayfudata namni akka khaytiyaatu waan ati fi dunin fi dajjo waan ketiti nhajo so look at him, he is very down, he's a loser ana kananja anama kana ati amona majaba nama heddu gode amalle jolle abban kamne fi khabaka bulle wolin gudisu dando ti sarabbi si khanega public ratin dubatina nama isin dagaya khana fachasi ana fachasi brademe because nobody feed you nothing nani arra afanke qabe khasinjo hirar atikabdu khana si khaysa gaddo dubat media go ban na fidu malani yumani fi yusla sharing na totani isa no you don't need him si waji wal madalu namne akana sibira fidu mali to go already one ati dalaga tv one ati laltu namasi harka khalal tiga dijachu namnisan anini akariya oboleti hiya kanki asani simbadin akariya ki yar makina bitatte bashannante kadiyam tariyanki wadan sawfatte kadiyam tu wadan sawfatu lakise makina bitatu lakise akariya ki ya bashannane ariya ki yanki taw lakise nami kun abbamin ki ya de qodin ni qur'an na wesifatte na qabade fi malakan terki dio amman tallal matorin gombiste kaindi dikum lupunin bayin kaindi lupuni sain bil nabil bile malakan ke si de satu buta kan na gode minami de dani malaki na de bisi de be kasunir rat egi ka war rabbi bete
وانا في نقوتي ربين سيقرسيسي مطور سونين سياق لبطي مالكي نادي بسي ماني فيو أن انتلدك أخنا كدبي فود جراتون دندني كان كده مو شيكي يامي شيكي بردمي شيكي أغرتين الرب فسق يعني فسق كبيران له فود جراتون دند أمو دامتكي غانا فرغبيغي نادا برتدي لفكان دفه غانا فرغلفكان كيتاوت مالا أكاسين نرنياتي فرسون دوغا بشنانو درت مالا كينا دي بسيدي مالا كريشيا إن دي بسادة جارو لغبا وادا ناسيني إن دي بساتي أكاونتي توبيا كمويا لكي درتي بيسا جماش كبتة دفه كام مطورين بيتجرا إيه كان وان غدا فلي أن دي مباسي إن كن نافي ركون قبولو إدي أكاسينو أمانين أمان سيسي هيئة تيسيسي أفتا فايا hospital أمبين دودوبا بكا ماتوري سايك أجيل فتي دلقا إسادل كبه سيلكي بلوكي خير نكاين أنت كميديا قباب بيتي فتروكي تكميديا قباب أرناتو تكميديا اللي قباب بين بيكو نمالي تكميديا قباب بيتي إسي نمالي سيلكي بالبلا نمالي مدين بيكو ماني فو أموان نكون إنسامونا دو فناني واريري بك واريرتي مانتاي فودان لي وان كان صوفي بتعمل تخنا عقرتي لا بكسمونا دويت تخنا يو عتجراتي ilmaan san jiraatani maalleeni san waan takka siin godhoo lafatti hafte yoo lubbuutee hin fayyaate sammuun teessi qabdi maallaqa odoo hin yaanneetti fookasii keetirra godhi mental stress kee physically mentally kee jala deemu ilmaan kee jala deemu. Akkan hin jabdu akkan ilmaan kee guddifadhu intalti kun inni waliin guddanne mooyalee ijoollee mooyalee shamsiyaa jedhaniini dheengaddalle shoppingi keessa walagarre siilkii siinaa kennite nati manaa bilbilii naanette andammo nam rakkisuun fedhu beetta rakkoo hiyyufuma abadhe taamale nam rakkise nama bilbile nam rakkisuun fedhu nattiin bilbilii malee siilkii siinaa kennite natti fayoo rakkoon jiraata na bilbilii naanetti intalti kun bakka tokko waliin guddanne shamsee jedhaniini isiinillee beelboon jirti nalleen beelboon jirti dheengaddu shoppingi keessa walagarre siigale Ilezi anin akmale wallahi tinkame wallahi waan tinkata maanta media gubba yoonni nama agarte kabaja ofii fedhaate yoonni agarte nam rabbi sodaataate maallaq suni akkinni naa deebisuufi anin mubaarakitti bee mubaarakini waan kan na harcaasi isallee bira gawuti na harcaasi yoonni nam tiktok tatakkamtaate bira gawu nafu akkasiini mubaarakiin beekana galchi waan inaasa rosa meejarrana kenna sidote rosa dhagai habartiidhaan dhaamsa cimaa siidhaamte bachuun kakkeetillee salphinnaa miti yes we need to talk this si callaa miti shamarran gola keessa teettee dubbachuu dadhabdee yeroo ammaa abiyuusii keessa jirtu hedduu jira ka qarshii irraa nyaatan gabbaanii dubbachuun salphinnaa miti isallee abbaa mana kakkeetii yes isa salphisoo osoo hin ta'in keessaan gorsitee sheekotii itti ergitee dadhabdee jennaan wanni gabbaatee himattee jechuudha. Kuni adamu waan gootu suuraa isaatiif information isaa maraa mubaarakitti ergi. In erga waan kartaasi gaa'ela erga footoo isaa Shamsiyaanii quba qabdi fakkaata waan kana irraa nuuf himtuu laata. Deen kan daaroletti baasee kan inni maallaqa mara tokko dubbinaa kenna wasanitti himu barbaade. Deen kana kamatooriin galabbaxeeni diqqum lubbuun isaa hin bayini jaaroleen siilkina bilbilchise cubbuun ati maata kan na godhe maallaqi sii nyaadhe immimmaan isiin na nyaate maallaqi sii in deebisaa fi dhiifamnaa gafachiisaa. Jaaroleen siilkina bilbilte intaltuu fi fabbamiin kan keetiti kunoo diqqum hin duyini laali. Kuno ammaan kan matoorin lafaan dhoofte kuno ka diqqum hin duyini hospitaal keessa isaanii footoo sadhaanii nagad erganii ammallee viidiyoon agarsiisanii maallaqi yaa nyaate matoorin dalagatuun jira kaan akkaawuntii Itoophiyaa mooyyal keewwate jira. Ani family hin qabu haadhi kiyya doote abbaan kii war jimmaati hin beetti shamsiyaani ani ijoollee jimmaa abbaan kii jimmaa abba jifaari anammoo haadhi kii boorana bakki tokko nuuf shamsiyaa wajjin guddanne shamsiyaan sirriin na beetti wanni jira ani saati sunitti jaaroleen na kadhattee naan ayyee beeqa maallaqi yanaa deebisuuti atilleen gara laafifi abbamiin kan keetiti ammaan kanatti kum jaatama ka operashinii godhani yoo operashinii ammisin godhani du'aaf deema maallaqan ka operashinii godhani kaffaliin anidhan taarikii sanitti hima akka qaraayyuu narra nyaate taa'ee ba'oo jira maallaqi bira narra fuudhuuf na bilbiltammoo maanidhe gaafadhe maallaqi inni minin gurgurgabigi akkaawuntii mooyyal Itoophiyaan naqee bira deeme mucaan maallaq gimmaash qabate
matoori bitatee asii dalagachuu jira malee maalli hanke intu qabne mooyal account jira baasee anaa kennu baasee anaa fiduuti sun yookaan ofiina shugli kuteedhe ammannaan ammaan kana ani asteeffadhe Nairobi keetteeffadhe mooyalatti account sun mooyal deeme baasuu hin danda'u fayyeen dudduuba maallaq isiin mizima baasee fi account isiit kennaqa isiin neeti kaalaalati illakkisne dhiifama naa gootu anaa tuftuuti nalleen nam garaanki kun bisaani hayyeedhe yoo akkas taate hayyeedheeni beese gana kum jaatama Australia ammalle erge hospitaali geessisiise hospitaal kan inni diqqamunduin footo inni matoorin garaangalte isanii erguu danda'a anama maallaq duraan inni na nyaate irra ammalle na hin gubne amma kalammaffaa irra kan inni na nyaate maallaq itti ergee hospitaala ba'e bekka maallaq baantu mooyal deemi Itoophiyaa deemi maallaq sun baasi anniiti hankeeti ammallee wajjumaan jiraanna maallaq sun nagga dergi achiin duuba amal kan kisirreeffadhe anniiti hanke kaalaalati ilmaan sii qaba wajjiin jiraanna rakkoon qabu enne waliigal hospitaal geessee matoorin sun gabigiin caccabee bullaahee hospitaal geessee shugulikkeeni waan cuf godheefi fayyite yoo bekka ammaan tan gaarii horii mooyal deemi beesee baantu deemnaaf baasii jedheen baasii akkaawunti hiyyannaqi achiin booda wal dhageenne akkasii wajjiin jiraannaa jedheen hayyee fi naan hedhe mucaan fayyennaan gisum kaan fudhe bolokki kenna kaa'e yoo inni bolokki kenna kaa'e jaarsi dheengaddinni gubbaatti naa aman kaanii bilbile mucaan isan gaaftaan akkan nanattan kunu ammallee na yaayii bolokki na tochee kuno maallaq dhibiillee itti ergee hospitaali geesse kaalle kuno mooyal deeme wanni inni akkaawuntii naa baas tokkolleen hin turu jedheen jaarsi kaan fiigaa bir dhaqe jaarsi boorana kan indi bir dhakkaan jaarsi kaan waan deemnarra waan tokko na gaafachuu hin dandeettu siin natta bilbiltuuti jedhe jaarsi kaan abaa jaarsi kaan kan mimmaan keessa yaa nasma dirsi kan kibala Shamsiya kana dubbatiisa qoy boletti Shamsiya Shamsiya Mubarak wayye mee dubbadhu deegaa tokko dubbadhu akka barbaadde dubbadhu mee Naju Mubarak awanta kale san jedhu Naju sida gaasa Shamsiya Naju ko bilbila hiyan qabdayu bilbil kan keen qaba siin bilbil nam rakkisoo feene waan Naju Naju ya bilbil kan keen qaba siin bilbil malee qaba bilbil Ijoolleen kun lamaan Ijipti Kaayiroo keessatti jara wal ajjeesanidha. Mucaa inni ajjeese Oromoodha. Ijoollee keenya hin beekna. Inni kaan immoo warra kaani jedhama. Isas ijaan argaa xiqqoo beekna jechuudha. Amma jarri kuni mucaan haadha manaa isaatiin gargar baheera wajjin hin jiru. Najjeese jechuudha. Garuu itti meera mucaa kanatti ilmoo koo biratti deemtee waan akkasii hin hojjetini. Yoo barbaadde bakka biraatti fuudhu deemiiti ilmoo koo biratti bakka hin taanetti itti dhaga'amuu danda'a. Maal abbaan koo maal ta'e jechuu dandeessi. Kanaaf waan akkasii hin hojjetini jedhee itti mateera jedhanii. Mucaan maalla godhaa maaltu isa dhibee innoo gargar baheera jechuudhaan didee waan kanatti deddeebi'ee hojjetee mucaan irra deddeebi'ee dhowweera. Sana booda ga'a hin dide. Ilma dhiiraatii mucaan aaree miira keessa galee sana booda dhaqee jechuudha. Erga waraanee akkas godhee ka'e booda aarii sun qoobsuu dinnaan gamoorraa darbe jechuudha. Sana booda mucaan sun yeroo lama jechuudha kan inni qabame yeroo lama yeroo tokko dhufee galee rafee erga ajjeesee ka'e erga gamoorraa darbate booda galee mana isaa rafee sana booda dhufee mana isaatii qabame. Qabamee deemee ka'ee erga deemee ka'e immoo deebifamee uffata amma deebifamee mana fidame uffata ittiin qabamee deeme sana uffifamee deebisee fuudhamee deemamee jechuudha yeroo lama jechuudha. Mucaan galee rafee ergasii. Naa isiinis wajjin hidhamteetti yeroo tokko ilma dhiiraa tuffachuun ilma dhiiraa yeroo inni waa nama dhowwu tuffachuun tuffatanii maalla goota jechuun hin ta'u. Ilma dhiiraa aarsuun hin barbaachisu. Irraa osoo danda'ame wama gaarii waan rakkoo qabutti galuun hin ta'u. Waan rakkoo qabu waan tuttuqaa qabutti galuun hin ta'u. Isinii galee
xiiqiidhaan waa ijaaruun hin ta'u. Gammachuu ofii waan xiiqii qabu keessatti dhaqanii gammachuu koon ibsadhaa dhaqeen akkasitti jiraadhaan hin barbaachisu jechuudha. Maaliif ilma dhiiraa tuffatanii jechuu kooti isinii galee. Kanaaf akkasii kunooti ijoolleen lamaanuu suuraan jira kunooti. Amma laayivii irra jira maalumaafuu kottaa seenaa jenna. Nagaatti.